galatoo malfaadha doktor maal jettan bareeda ala kulla nama wonni akka obboleessa kee hangama tokko sitti dhaamadhu akkuma duraan obsisetti obsi jaarsaaf jaartii waa irratti wal dhabbii keessan isiniif rabbi qofa beeka nun baynu naahira kana ati yeroo baay'een argaa nama obsa qabu argaatuma jira miidiyaa kanatti waan deemuu minaamin ima argina rakkoo miti isin siifullee osoo hin taane warra suuraa ilmaan keessaniitiin dallalu jechuu wal dhabanii adda bayanii minaamin waan jiru argaatuma turre isa santu amma mucayyoo miidiyaa irra baasiti galee kanaafi miidiyaa irra saasaa miti mana murtiitii miti dubbii keessan wal dhabdee keessan manguddoon si haalaaltu isa wal dhabdee keessanii because anama jaartii wallolu kana jaarsummaa haasayuun beeku waan ta'eef dafee fa'aara waan ta'eef jechuun waraana keessa ture uummata rukutamaa kana boogadame ture biyya chaayinaa waraana leenji'aa ture waan ta'eef hin beeku beekta jaarsummaa jaarsaaf jaartii jidduu haasa'uun beeku isa wal dhabdee keessanii ekalee badii qabaa ekalee jinnii qabaa san jaarsummaa isaaniitu isa mootu waa'ee ilmoon keessan sillee ilaallata isillee ilaallata anas ilaallata warra asirraan laalu kanas ilaallata ilmo kana guutuu ilaallatan ani kophaa kiyya asiin hin geenne rabbii gaditti isiin illee kophaa asiin hin geenne ana illee miti namni itti cabe isiitu itti cabe sii galee isiitu itti funuune isiitu handhuura itti dhabe asli isii coraa itti dhabe isiitu irraa itti arrabsamaa jira miidiyaa kana gubbaa lammataan miidiyaa kana gubbaa akkasiin baatee ilmaan tiyya qabattee waan kana yoo daleetu hin fedhu sii galee miti miidiyaan kabajaa siin qabu si xiqqeessa malee ol sin kaasu. Kanaafi yeroo isiin ilmaan ofii barbaadu sii dawwalte dirqii irraa gas yookiin yoo naa dawwalte sii dawwala ilmaan ofii haa fudhattuu dhaamsuma siin jedhu qaba. Guddaa galatoomi gaafii xumuraa ati amma silaa shan malee dhachu jette taraa jaartii lammaffaa eessaa fuudhuu barbaadda Oromiyaa keessa. Wallahi jaartii lammataa ani walloo kana hedduu jaaladha. Dubartii walloo ani silaa fuudhee natti tola. Na Booran. Ijoolleen baale lolaa jirta jala shamarran nurraan tarkaanfatee osoo nu eegaa jira. Dhugaa jedhan kaleessaa kanatti riba dhabeenu. Walloo Booranaan keessa lammeeffatu barbaadda? Yaa. Qophaa'aa kan warri Booranaati warri walloo shan dhaluuf qophaa'aa maashaallah. Sadaffaa hoo? Sana arsima guutuu waliin qabaaf. Arfaffaa hoo? Ilu. Yoo biyya kormaatitti manatti si qallamneetiin dubartiin akka Oromoon kun miliyeena 50 kanarraa 100 seenu feena guddaayyuu jaarsan qabnetti dhachite homaa rakkoo qabu. Dhugumatti silaa qabamaa jira waan ta'eef abbootiin qabeenyaa tokko mucaa hiriyaa keetii kan shan dhalchusan nutu fandii godhaa dubartii jaarsan qabne yookiin jaarsa irraa du'e irra deemee shan itti haa dhalchuu jedhani waan kanatti maal jettan? Wata karakon kabu jadi isaan man fandi aku dah male annama ilmu sadeta badaluf kopidan. Sadeta sinjecha turemi ilmu sadeta bawal bidan yoran bidagen. Zafirotan keza baay'inaan katokkofa ilmaan meeqa takka leenaa ta'u jaartii lama sadiirrallee argata. Family kenna keessa. Jechuun abbeeraa akaakayyuu minaamin eessuma waan akka baay'ina ilmaanitiin tokkoffaa meeqa qaba? Wallahi zaman askaluu kanan beeku warri faamilii haadhatii nama 30 wayii ka abbaa kiyyaallee akkasuma dila obboleeyyan bichaan nama 30 wayii ka haadhaa fi bakka tokkotti shan dhalchuu rekaardii Oromoo cabsite kana baay'ina ilmaanitiin warra 30 faa qabu jira cabsuu qabda. Laazima kun. Wallahi cabsuu qabda. Yoo xiqqaatee 50 dhalchuu jabbar 50 dhalchuu yeroo beera kuran qofatti dhalchi tabar yoo takkitti leeni meedhamsiisa. Kuranitti shan dhalchinaa 50 wallahi. Beekamaan.
أعوذ بالله يتكسدت وين والله 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 ربنا كننانا حلالا إن الريون إن الريون ربي قد سلمو أنامت أنا مالي يصف Oromoon guddifatti. Oromoon anani afaan itti godhan jedhe. Ana amma osoo si ta'e jechuudha. Tokkoffaa lammaffaa lammaffaa osoo si ta'e. Diyaasporaa kanallee waan baay'atuuf lammaffaa Harargeetti hidhacha. Akka karoora sii ka'a. Harargee dhugaadhaaf Harargee kalellee akka jedhu shan Harargeetti hidhacha. Lammata mootu ganda keessan galtee Baaleetti hidhachita. Meeqa ta'an 15 ta'anii miti. As deebitee kara Shaashamannee kan dhuftee 5 hidhachita. Meeqa ta'an 20 ta'anii miti. Ol gara galtee Booranaan itti deeggamta. 25 jedhe. Achumaan walloon dhayxee itti hidhachita. 30 ta'an moo hin taane. Wallaggaan dhufta. Ta bosona keessa teettullee maaliif keessaa dhabde itti hidhachita. Aye. Kutaa Oromoo kura tokko kanarraa osoo 5 hidhachitee meeqa ta'e beektaa? Ilmaan 500 ta'e. La ilaha illallah. Tambooda Oromoo jechuudha hiini isaa dhagaye. Sila amma ati fakkeenya Oromoo tokkummaa Oromoo taata. Oromoon hundi silaaleetiniin bakka of keessa silaalee gandaaf lagaa wal darbisa jechuudha. Osoo hundatti 5 dhalchite. Ilmaan 500 yoo dhalchite shawat hundatti yoo dhalchite bakka Oromoo fi jechuudha. Oromoodha 5 kun odaadha jechuudha. Odaa 5 ati Oromoo taata. Beekamaadha. Nah kasih sila kas tay bareda. Ya wakas tu dura situ dua. Malib bareda. Ya. Malib dua. Wanta kasih majari zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Allah sallallahu. Rasul di jarti tu kabarin beda. Dubartin ini nak. Hey. Aku menuti amwan ijazah jenung kanesan. Sarakana buan gafas yani hak isane gudaf galgala takawas bulan galgala takka kotte olin kan gubani isane olin di tani jechu Aye. mana durani bulani mana itan demuf de manisan kana oso demu jirani galgala mana kan bulani de mani birataruf de mani ina di jardin isane tun Fatima atatu wan kalat yetad Rasul alaihi salatu wassalam gubani isani olli tanaka isani akas zolomani tilalan hakana makani dabatani yeroo dheeraaf cakasanii dadhabnaan nusu'an dhaga'u sheenawurra jedhanii toseenanii maal taatee jedhanii gaafatan aaduu malee jechuu malee akka nama sakaraa lubbuun keessaa bahu godhachuu malee waan akka dubbachuu diddee osoo isaan akkasitti mataa ol qabanii gaggaban subii azaanni rabbi itti bahee jechuudha. Gaafa azaanni rabbi bahee kaa salaataa jetteen fayyite. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam haqa salaataa osoo hin ta'in haqa jaartii isaanii guutuuf jaartii itti aanu haqa irraa qabduu san dhaqa. Ulaa isaanitti takka ka'e. Bakka dhufte deebii jettee nuyi miti rasuula keenyaan alayhi salaatu wassalaam dubartiin zamana keenya kanaa miti didanii jennaan keeshaa buufatanii ulaa isaanii dura rafan jiran yoo guutuun guututti illee wali qabee isin ibsuu baadha. Keeshaa isaanii afatanii rafan masgiida isaan dhabanii jennaan sayyidina Alii faa rasuulli keenya maaltu isaan qunname hin dhukkubamu hin dadhabanii masgiida rabbii irraa afaan kan jedhan kaanii sobaan sawayta deeman rasuulli keenya alayhi salaatu wasalaam keeshaa afatanii ulaa dura jiran maalumas si qunname dubartii tanaan addunyaa tanarraa fituu qaban jedhe sayyidina Aliimi